جمن رادو كجواو ساعتك أنا في كمان سنة تيمنا دو وجه كذي فانا ترانج ما قدي سام. برا بجتاكم على ما أفكر تربتي لكن ما لقى في مشالي خوجي كرشي بليون كرسدت أول إنتربرايز وتا أو مشاف راب سميج راجوي مميم. التنان دايركتور أولانا ميسوم إنتربرايز إثيوبيا أبو باولوس برغا كهيمنتي لكي في إدو خوجي لالجزء إموتا إنتربرايز وتا مودة تشاجران فروفي تتافين خوجة ماجراجو منيجرو. أشاران مغريسا دينقدي جيجيرم قلينسا هنرافمنه اوما جراچو هيوني دينقدي همان سغنت أشاران مغريسا ويسا بوسونا دبلو في ديكما بييريسون اومشافي اومشتوما كان دبلو تو يونيفرسيتي سيفل سيرفيس إثيوبياتي غرغاران بروفيسور مرشا زاودين منيجرو konkolaattonni elektirikaa jaarsa dinagdee magariisaa fi gumaachaa taasisaa jiraachuu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii beeksise. Itoophiyaan gadi lakkifamaa kaarbanii hir'isuu fi waliigaltee jijjiirama qabeenyaa qilleensa Paaris fudhachuun hojiirra oolchaa jiraachuu ogeessi olaanaan jijjiirama qabeenya qilleensaa ministeerichaa Yizangaw Yittaayee himanii jiru. Aanaa Jarsaa Lafooti guutiinsi laga Awwaash jiguun jiraattota qeerratti buqqisaa jiraachuu himame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jarsaa Lafooti gandoota baadiyyaa ganda Gooroo Kurkuffaa, Gololoo Qilxuu fi gandi Seemboo Gooroo sababa roobni cimaan roobee jiruuf guutiinsi jiga laga Awwaash jiraattota qe'ee isaanii irraa buqqisaa jiraachuu himamee jira. Geejjibni uummataa Naayiroobii irraa Finfinneetti tajaajila eegale. Imala tokkoof shilingii Keeniyaa 7,500 dhaqaa fi galaaf ammoo shilingii Keeniyaa 15,000 yookiin birrii Itoophiyaatti birrii 16,000 akka kaffalchiisu himamee jira. Jeemen raawuduu gabaaboo sa'aatii kanaaf qabannee asumatti goolumatti jirra waan ufaan turtaniif horaa bulaa deebana.